Videoon kuni isin fayyadadeetanii viidiyoo kana isiniif hojjedha. Agam beekurraa isinitti himuuf jechuudha. Obboloonni biyya Arabaatti argamtan keessumaa biyya Imaaraat Dubaay irratti kan argamtanii viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Isin fayyada waan ta'eef biyya namaa keessa jirtu yoo akka rakkattan hin beektanii akkamitti rakkinni gara keessan akka dhufu waan hin beekneef jechuudha. Isin galee biyya Imaaraat keessatti dirqamni keessan gaafa dhuftanii namoonni isin fidan yookiin biiroonni viizaa waggaa lama ji'a lama hojjetee isinii fiduu danda'a jechuudha. Hojjetee erga isin fidee booddee isin mana dalagaa hin galtu namoonni isin bira dalagdan suni waraqata waggaa lamaa isiniif hojjechiisu jechuudha. Gaafa isiniif hojjechiisanii kana jechuun aga waggaa lama dirqama waggaa lama qabdu miti. Yagiddi yoo gaarii ta'ee waggaa lama fixuun isinirra jiraata. Amalli isaanii gaariidha taanaan walii galtu taanaan wal tasmaammaatu taanaanii waggaa lama yoo fixan gaariidha. Isin galee yoo fixan gaariidha. Garuu ijoollonni hedduun isaanii bu'aadha kan Imaaraatiin keessa kan jiraatan jechuudha. Keessumaa ijoolleen haaraan dhufan afaan hin beekanii akkatti dubbatan hin qabanii baay'ee rakkina guddaarra jiru jechuudha. Waggaa lamaatti immoo waggaa lama asitti mirga qabdu isin bahuudhaaf isa kana beekuun dirqama isinirra jiraata. Obboloota tokko gaafannaan maal jedhanii aga waggaa lamaatti dirqamadhaa jedhan. Aga waggaa lamaatti reebamaa jiraatti, beelaa jiraatti, aga waggaa lamaatti cunqurfamaa jiraatti, aga waggaa lamaatti jechuudha. Namni tokko gaafa hojjetu sammuun isaa firri ta'uu qaba. Boqonnaa argachuu qaba. Namoonni aara sa'aatii otoo raftiin argateen biyya Imaaraatiin keessa hojjetan hedduu isaaniitu jiru. Eenyurraan kan dhufan ijoollee Oromoo keenyarraan warri dhufanii jechuudha. Keessumaa dallaalaa biyya Dubaay keessa hojjeturraan warri dhufan. Ijoolleen keenyaaf hin dubbattanis. Sababiin isaa araba sodaatu jedhee umma yaada kamaal sodaatu ture. Araba waan sodaataniif jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee gara ijoo dubbii kootitti yoon deebi'ee haga ji'a ja'aatti dirqamni keessa. Aga mana sana seentanii aga ji'a lama amma fixanitti mana hojii keessanii galtanii aga ji'a lamaatti isiniin taane yoo ta'e otoo hin farramiin bahuutii dandeessu. Tokko bahuutii hin dandeessu. Hin farramuttanii naan taanittanii deemuu dandeessu. Amma ji'a lama fixan sanatti isinan kabaakkabdee seeran isin qabattee erga isin farramtanii booddee haala ishee kan jijjiirtu yoo ta'e yaada ishee kan jijjiirtu yoo ta'e jechuun humna keessaniin ol aga isin baachuu dadhabdan jireenya keessan haga isin jibbitanitti isin cunqursu yoo ta'e aga ji'a ja'aatti ammas dirqama keessan obsuu qabdu. Aga ji'a ja'aatti. Ji'a ja'a otoo hin guutiin nan ba'a yoo jettan akka seera asitti jechuudha. Akka biiroo asittiin isinitti. Ji'a ja'a otoo hin guutiin nan ba'a yoo jettan maallaqa ishee waraqaattiin hojjechiiste kaffaltaniitu baatu jechuudha. Maallaqa isheen ittiin hojjechiiste sana kaffaltaniiti kan isin baatan. Ji'a ja'a guunnaan garuu kisaaraan kan ishee naamana ijoolleen haaraa dhuftanii ji'a ja'a guunnaan madaamin biyya kanaa amala ishee sirreessiti jedheetiin yaada. Yoo isin sodaachuu baattanii jechuudha. Isin galee ji'a ja'a gaafa isin geessan amala ishee hin sirreessite jechuudha. Biiroon kamiyyuu biyyoonni kamiyyuu akkuma kana amma isin dura dhaqxanii itti bartanitti amma isin farrantanii yeroon ji'a ja'a geenyaan kisaaraan kan mataa isaaniiti. Sarraatanyaas biiroon hin geeddaruu fi qarshiis biiroon hin deebisuuf. Isin garuu baatanii hojii hin galtu biiroonis isinitti kan daganaa birriin nyaataa jechuudha. Birriin argataa jechuudha. Ji'a ja'a booddee biiroon iyyuu isiniif dubbata. Baay'iyyuu isiniin jedha jechuudha. Isin galeeramti. Innaa isa kanadha akkaataa kana namoota hedduu gaafadheetiin ture. Beekan isin gaafadhe baay'isuu wallaalee otoo hin taane beekuman isin gaafadhe jechuudha. Ofii kiyyaafis rakkadhee otoo hin taane afaan koo dubbattu waan ta'eef afaan koo beektu waan ta'eef warra kaanirra isin filadheen kanan isin gaafadhe jechuudha. Innaa waaqayyo isin rakkisini biyya namaa keessatti mana namaa keessatti gola namaa keessatti waaqayyo isin rakkisini kanaaf akkaataa kanatti itti fayyadamaan isin jedha. Biyya Bahaareen irra kan hojjettan ji'a 3dha. Biyya Beeruut irra immoo yeroo nan beekutti ji'a 2 ture jechuudha. Ji'a 2 aga 3tti ture. Kanaaf akkaataa kanatti fayyadamaa bacirraash raawwattanii hin sodaatina. Isaan sodaannan isaan cinqillaatii keessan irra waan baaneef jechuudha. Abadan isaan sodaachuu hin ta'u. Duutellee jiraattillee bakka gaafa biyya kee keessaa baatu murteessitee baate. Yoon du'es yoon jiraadhes jettee waan ta'eef abadan isaan hin sodaatina. Isaan sodaannan cinqillaatii keessan irra ba'u waan ta'eef jechuudha. Innaa difiratii godhadhaa bakka hin sodaatinaan isiniin jedha. Ija jabina isa jedhamu sana.
Innaa isa qabaachuutu isinirra jiraata. Akkaataa kanatti fayyadamaa namoonni hedduun keessanii aga waggaa lamatti bahuu hin dandeenyu bakka jechuun ani argeera jechuudha. Ijoollee hedduu aga waggaa lamatti koo akkas ta'uu hin danda'u garuu akkatti miidhamaan jira garuu akkas ta'an jira garuu akkatti cunqurfamaan jira ijoolleen jedhan hedduu isaaniitu jiru. Viidiyoon kun isin fayyadaati viidiyoon dheeraadhattanii biran darbiina seeran obsaan dhaggeeffadhaati itti fayyadamaa wanta namni isin hin jedhu tarii iddootti isin gargaaru hin beekta waan ta'eef isin hin jedha. Namoota biyya Imaaraat keessaa isin gargaaruu danda'anii namoota lama nan beeka isin beektu dhugaa dubbachuudhaaf rakkina keessan akka rakkina isaaniitti fudhatanii namoonni isin gargaaran ijoollee keenya keessa isin jiru yoo danda'ame suura isaanii isinii maxxansuutiin nan danda'a yeroo biraa viidiyoodhaanii. In beektu yaada baay'een keessan hin beektu hedduu akka rakkina keessan akka rakkina isaaniitti fudhatanii kan isin gargaaranis ijoolleen keenya hin jiraatu irra jireessi isaanii garuu akka yaadutti maaliif isinitti himanii hin hojjennu jettanii waan baatan itti waan fakkaatuuf jechuudha. Mana madaamii isinii wayya bakkee irra baatanii sirumayyuu jechuudha. Bakkee irra baatanii hin hojjetiina. Bakkee irra baanii hojjechuun miidhaa hedduu qaba. Isa kanammoo miidhaa isaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin deebi'eetiin dhufee isitti hima jechuudha. Taanaan isinii mijannaan mana madaamii isinii wayya. Manallee giddarattanii yoo hojjettan isiniif wayya jechuudha. Isa turre faayidaa isiniif qaba. Dhaggeeffadhaatti itti fayyadamaan isin jedhaa gooftaan isin haa eebbisu.